Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota madda walaabuu YouTube nageenyi kiyya kan jaalalaa kan gammachuu bakka jirtan hunda isin bira haa gahu. Egaa arras barnoota biraatiin isiniif dhiyaadhee jira jechuudha. So duraan dursa namoonni channel kiyya subscribe hin godhin channel kiyya subscribe godhuun akkasuma like share godhuun viidiyoo keessan affeera. YouTube channel kiyya subscribe godhuudhaaf haaluma salphaadha. YouTube keessan keessa galtu achi booda YouTube keessan irratti yeroo tokko tuutu achi booda iddoo search kanarratti haala kanaan madda walaabuu YouTube jettanii barreessitu. Egaa haala kanaan barreessitanii kaatanii madda walaabuu YouTube haala kanaas ni baachuu. Egaa haala kanaas ni bahee iddoo diimattee jirtu subscribe ta'etu kanarratti yeroo tokko tuuyina. Achi booda iddoo bilbilaa kanarratti yeroo tokko tuuyina kan gubbaarra noo ba'u kana bal'inatti bilbilaa kanarratti tuuyina jechuudha. So as keessa viidiyoowwan as gadhiisuu hedduun as keessa jiru asirratti tuquudhaan viidiyoowwan kana yeroo gadhiisatu isaa hordofuu hin dagatinaa jechuudha. Egaa kallattiin gara barumsichaa har'aatti haa dabaru. Barumsa har'aan tanaa akkamitti Facebook keenya namoota follow nu godhan laaluu dandeenya yookiin immoo akkamitti profile keenya irratti ol baasuu dandeenya kan jedhudha. Namoonni hedduun keenya ni beekna kan beekne garuu haa baratuuf. Namoonni hedduun Facebook friendii hanga 5,000 guutee achi booda followerii nama follow godhu akkamitti arguu danda'a kan jedhu yeroo hedduu gaafii dhiyaatu ni argina. So kanaaf namni hin beekne irraa haa baratuuf malee kan barate barsiisuuf osoo hin ta'in kan beekne barsiisuudhaaf viidiyoo kan qophaa'u jechuudha. So kallattiin gara Facebook keenya keessa galla. Egaa haala kana Facebook keenya keessa gallee iddoo sarara tuqaa sadii kanarratti tuqna. Achi booda ol harkisnee jechuudha bilbila keenya. Achi booda haala kanaan ol harkisnee kaanee setting in the privacy keessa kanarratti iddoo kanarratti tuqna jechuudha. Egaa haala kanaan tuqnee kaanee jalaa kana setting keessa kanarratti tuqna. Achi booda ol harkisuudhaan public post keessa kanarratti tuqna jechuudha. Egaa haala kanaan tuqnee kaanee kan gubbaa kana public keessa kanarratti tuqna jechuudha isa kana. Egaa kan lammaffaa kanas akkasuma public kan jedhu irra kenna. Akkasuma kan sadaffaatis public irra kenna jechuudha. Akkasuma public profile info keessa kanallee public irra kenna. Egaa haala kanaan keenya kaanee keessa baanee bilbila keenya gara profile keenya deemna. Haala kanaan profile keenya keessa galle. Egaa haala kanaan galle kaanee edit profile bakka kan argitu yaada asirratti. Egaa haala kanaan tuqna ol harkisuudhaan iddoo detail jedhu kana biratti edit jedhu kana tuqna jechuudha. Egaa haala kanaan tuqne kaanee haala kanaan nu baasu jechuudha kan jalaa kana irratti argitu. Iddoo jalaa kana irratti yeroo tokko kun kan followed by nama 12 asirratti nama follower ka godhe kana irratti argina. Isa kana irratti tuqna jechuudha. Egaa tuqne kaanee as gubbatti save iddoo jedhu kana irratti tuqna jechuudha. Achi booda haala kanaan bilbila keenya ol harkisnee jennu kun asirra nu bahee jira jechuudha. So namoonni followii kana akka haala itti baafatan hin beekne asirraa viidiyoo kana ilaaluudhaan baafachuu hin dagatinaa. Marree YouTube channel kiyya subscribe godhuun hin dagatinaa. Akkasuma like share comment godhuun hin dagatinaa. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isinii hawwaa nagaan tura.